Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Dambalaa Irreechaatti sosochiin duulana filadhaa paartii badhaadhinaa filannoo marsaa torbaffaa gaggeeffame. Saganticha irratti abbootiin gadaa haadholii siinqee, hooggantoonni fi hojjettoonni akkasumas jiraattonni aanichaa fi qeerroof qarreen hirmaatan. Keessummoota sagantichaa simachuun haasawaa baniisaa kan taasisan itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa aanaa Irreechaa obbo Alamuu Dirribaa paartiin badhaadhinaa hoggoottan ja'an darban keessatti himala badhaadhinaa milkeessuuf piroojeektii jiruuf jireenya hawaasaa mirkaneessaan hedduu bocuudhaan hojjechaa turuu fi hammas kan itti fufu ta'uu ibsan. Paartiin badhaadhinaa lammiilee gidduutti jaalala fi obbolummaa dagaagsuudhaan ijaarsa biyya keessatti gaheen dargaggootaa olaanaadha. Jijjiirama akka biyyaatti argame keessatti dargaggoonni keenya aarsaa hanga lubbuutti kaffalaa turanii jiru. Paartiin badhaadhinaa kana hubachuudhaan hirmaannaa dargaggootaa fi dubartoota fayyadamummaa dargaggootaa roga hundaan milkeessuun xiyyeeffatee hojjechaa kan argamudha. Kana itti fufiisuuf mirkaneessuuf paartii dhaloota har'aa fi egeree kan ta'e paartii badhaadhinaa filadhaa. Dabalataanis diinagdee hawaasaa mirkaneessuu fi nageenya waaressuun tokkummaa sabaaf sablammootaa cimsuuf hojjechaa jira. Mallattoon paartichaas nadoo qamadiitii filadhaa nadoo qamadii filachuun misooma fi nageenya filachuudha jechuunis ibsan. Tokkummaan lammiilee akka jabaatu gochuufi kana gochuuf filannoon keenya paartii badhaadhinaa yaa ta'u. Paartii badhaadhinaa filachuun badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuu fi birmadummaa guutuu dhugoomsuudha. Mallattoon filannoo paartii badhaadhinaa nadoo qamadiiti. Nadoo qamadii filachuun tokkummaa filachuudha. Nadoo qamadii filachuun diinagdee filachuudha. Nadoo qamadii filachuun guddina biyyi keenya roga hundaan qabatte hunda itti fufsiisuudha. Irra deebi'ee baga nagaan dhuftan ulfaadhaa horaa bulaa jechuun barbaada. Galatoomaa. Bulchaan bulchiinsa aanaa Irreechaa obbo Lammii Jiruu hawaasni kanaan dura waan dabarse beekuun filuu fi filachuu dammaqinaan gaggeessuu qabaa waan qabnuus wal hubachiisuun kunuunfannee gara fuulduraatitti imaluun galma ga'iinsa isaatiif carraaqqii taasisuu qabna jechuunis ergaa dabarsan. Hawaasni keenya akka ammatti jirru kana hubachiisee daangadha hanga daangatti tokko nageenya isaa eegsifatee lammaffaan waan amma itti dadhabne waan amma itti dhamaane kan galma ga'iinsa isaatiif gurmuun keenya baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef isinillee kana hubattanii waan keessattuu morkattoon siyaasa garaagaraa miseensa keenya hawaasa keenya hooggansa keenya olaanoo jajjaboo bebbeekamoo ciccimoo magaballeessii sooshaal miidiyaadhaan itti duulaa jiran kan nus kana beeknee qolachuu akka dandeenyutti hadaraa isinii dhaabuun barbaada jechuudha. Hundaa ol kanan jechuu barbaadu waan filannootti deemnu qofa osoo hin taane waan itti dhamaan waan itti qarshiin keenya maallaqni keenya inisheetifoonni keenya guutuun isiniin as ga'e waan ta'eef isaasan cichoomnee qabannee of fuuldurri keenya ifa waan ta'eef mallattoon teenya qamadii nadooti kan jedhu kan hundi keenya manaa manatti alatti hundasaa beeksisaa qabachaa nama hin beekne barsiisaa itti himaa maraattuma badhee keessa deemtee iyyitu akkaan akka malee osoo hin taane itti himaa barsiisaa leenjisuullee qabna waan ta'eef isin qabannee fuuldurri keenya ifa. Kanaaf baay'ee ulfaadhaa galatooma ittiin boolnee irraa ammallee amree fi kennaa. Hirmaattonni sagantichaatis filannoo bara 2018 marsaa torbaffaa gaggeeffamuuf qophii xumuranii kan eeggachaa jiran akka ta'e ibsan. Qophiidha filannoodhaaf istaandi baay'eedhaa bakka galgalaa guyyaa mudhii hidhadhe guyyaan sun ga'uudhaaf jarjaratti jira jechuudha. Nama jarjaratti jira yoomuu mataatii guyyaan sun. Hedduudhaan bakka shaakala qaama kiyya keessaa dhibbatti qaba jechuudha. Durii Itoophiyaan akkanatti harkaa akka kadhannu nu gootii turte. Har'a maqaa biyyiitiin qamadiin biyya keenya tartee aadaa kennaa jirra. Kun maqaa eenyuutiin? Maqaa biyyiitiin. Biyya nu bareedee, magaalaan nu bareedee, nadoo qamadii har'a maanifeestoo goonee finne kana kaleessa kadhataa turre affeelamee nu dhufaa ture keemikaalli keessaa badee akka facaasnee hin fayyadamne. Har'a immoo ofirra dabarreetiin kadharraa baanee eksportii godhaa jirra waan ta'eef an baay'ee akka shamarree tokkotti natti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama.